Shamarra fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanala keenyatii fi warreen maatiin haaraan gara chaanala keenyaa dhufaa jirtan hundi keessanuu nageenyi rabbii bakka jirtanitti hunda keessanitti isin haa daaddisu isin haa tissu isiniin jecha har'a viidiyoo gabaabduu nuti wayii ilaallu akkamitti akkaawunti nambarii keessan baayinaansii faana liinkii gootan. Namni hoggaa maallaqa isiniif achirratti dijitaal peementii hoggaa isinii taasisuun kallattumaan akkaawuntii keessan achirraa fudhatee achumarratti akka maallaqa galchuu danda'u akkamittiin aadii akka gochuu dandeessan isin garsiisa. Hamma dhuma viidiyoo kanatti na faana ta'aa affeerraa koo guyyaa har'aati. Kanan isin garsiisu kompiitara irratti isin garsiisa. Isin immoo silkii keessan irratti salphaadha. Mallattumaan tuquu silkii keessan irra barbaaddanii tuttan bakka isin jirtu yaadan isin hima waan taateef hamma dhuma viidiyoo kanatti na faana ta'a. Tokkoffaa callisneetuma baayinaansii jennee barreessine baayinaansii.com jennee ni seenna. Baayinaansii.com jennee gaafa seennu kun daashboordiin akka kana jira. Daashboordiitu nu dhufa. Daashboordiin haala kanaan erga dhufeen booda silkii keenyarra gara harka bitaatiin koornarii harka bitaatiin mallattoon piroofaayiliidha jirti. Isii sanarra dhufnee eessa deemna? Seeting kan jettu irra deemna. Isii sanarra dhufnee seeting kan jettu irra deemna. Kompiitara yoo taate kunoo ishii kanaadha. Ishii kana asirra dhufnee isii kanarra karsarii erga finneen booda irra gad deemnee seeting kan jettu kanarra dhufnaa jechaadha. Seeting kan jettu kanarratti kilik gaafa goone kanatu nu dhufa. Kun erga dhufee kan jalqabarra jiru niikneem or avaatar neemii keenyatu jira. Isiin sun avaatar kanaaf niikneemiin keenya asirra jiraata. Itti aansee C2C kan customer to customer profiling. Customer to customer profiling faayidaan isaa inni guddaan maalidha? Gaafa kiriptoo karansii tireed goonu gaafa binnee gurgurru akkamitti kaastamarii nurraa bitu yookaan nutti gurguru sun ittiin nu beeku maqaa inni ittiin nu beeku maqaa daldalaa kan inni ittiin nu argatu sanidha. C2C profiling customer to customer trading inni jennu san jechuudha. Kanaafuu eessarra dhufna amma fakkeenyaaf maqaan daldalaa koo Singitan Tireedidha. Kanaafuu eessarra deemtu idiit kan jettu kanarra kilik gootu. Gaafa isii kanarratti kilik goote wiindoo haaraa tokko sii bana isa akkana jiru kana Singitan Tireedin imeeliin vaarifaayididha. SMSin vaarifaayididha. Now your customer in vaarifaayididha. KYC now your customer in vaarifaayididha. Kanaafuu peer to peer person to person estimated value'n fi maal jiru daldalli kan kee ati amma dura taasifte akkatti kaalkuleet godhu lafa godhee sii kaa'acha iyyuu fakkeenyaaf average release time asitti kaalkuleet godhee average pay time asitti kaalkuleet godhee 30 day completion rating maaliin positive feedbackiin kanaaf fakkeenyaaf nama 0tu feedbackii nama 8tu naa kenne 8 positiveidha 100 positiveidha acha daldala keessa irratti nama 8 itti bitee irraa gurgurettu positivii naa kenne feedbackii naa kenne jechuudha. Saniin booda kaayyoon keenya isa kana ilaaluudhaan miti kaayyoon keenya maal ture? Kaayyoon keenya inni guddaan akkamitti akkaawuntii keenya baayinaansiitti yookaan akkaawuntii nambarii keenya baayinaansii faana liinkii goonadha. Kanaadha. Fakkeenyaaf asirra gaafa gad deemtee ilaaltu amma kun kan koodha. Cooperative Baankii of Oromiyaan aadi taatee jirti. Awaash Baankiin aadi taatee jirti. Teelee Birriin aadi taatee jirti. Namni CB barbaadu Commercial Bank of Itoophiyaa barbaadu kanaani namni Absiiniyaa barbaadu kanaanidha. Maqaa koo faana jechaadha. Akka kanatti aadi godheen jira. Kanaaf ati amma fakkeenyaaf kanneen hunda aadiin goone ta'a. Maal goota? Dhuftee hogganate add payment method kan jettu kana kilik goota. Add payment method kan jettu kana kilik goota. Add payment method gaafa jenneen mallattoo ittiin payment method yookaan account number nuti ittiin daldallu sanidha. Kanaafuu nuti Absiiniyaan jirti. Maaltu jira? Akkaawuntoonni addunyaa tanaa hundi baankonni addunyaa tanaa hundi asitti listi taati. Kanaaf nuti salphatti maal jennaani baankii barbaadnu san haa kilik goonu. Fakkeenyaaf Zamzam jirti. Zamzam hin jirtu hin beekamtu. Zamzam hin jirtu. Kan beekamu maalidha? Meeshaalee CBE haa jennuuni. CBE kan jennu tokko Commercial Bank of Ethiopia akkaawuntiin jira. Lammaffaa CB birriin jira. Nama CB birrii aadi hin goone waan taateef CB birrii salphatti aadi goona. Irratti kilik gaafa godhu haala kanaan naaf fita. Maqaa idiit gochuu hin dandeessu CB birriidha. Add the payment method will be shown to the buyers during the transaction thanks to the accepting that the transfer. Kanaafuu inni kun eessatti namtichi kiriptoo karansii irraa bitu sanitti display ta'a. Maqaa kan kee idiit gochuu hin dandeessu sisteema irraa fudhata. Inni kun yeroo baay'ee maqaa kana eessaa fudhata? Paaspoortii irraa fudhata. Yoo paaspoortiidhaan vaarifaayii goote paaspoortii irraa fudhata jechuudha. Idiit gochuu hin dandeessu maqaa kana. Kanaaf maqaan kunii fi akkaawuntiin ati achirratti galchitu sun walitti galuu danda'u qabaata jechuudha. Bakka kanarratti maalan galchaa? Plus 25 1 9 25 1 00 00 878. Interest number only. Country maalii eenyu kan kee dhiisi.
Maalidha? Kana jechuun isaa maalidha? Kaawuntir koodii dhiisii naan jechaa jira. Kanaafuu duwwaa 9 jeen akka kanatti galche. Duwwaa 9 25 10 duwwaa 8 78 jee gaafa nan galche maal godha? CB birrii asirratti namtichi gaafa narraa kiriptoo kaaransii bitu asirratti naa galchuu danda'a. Konfirmiin jedhan. Konfirmiin jedhanii ayyoo konfirmeeshinii na gaafata. Konfirmeeshinii kana gaa amma asirraa maalidha? Silkii koo faana liinkidiidha waan taateefi silkii koo faana liinkidii waan taateef hayyeen jedhan. Gaafa nan asii hayyee jiruun maal godhe jedha? Iskaan godhii naan jedha. Silkii koorraa. Appilikeeshinii baneen silkii koorraa appilikeeshinii baneen Chrome.google Baayinaansii silkirraa Baayinaansii akkaawunt Baayinaansii appilikeeshinii koo baneen achirraa dhaqeen iskaan taasisa. Gaafan iskaan taasisu vaarifaayi naa godha aadi godha jechaadha. Iskaan kan jettu xiqqishoon jirtu hoggaa piroofaayilii keessan irra tuttan iskaan kan jettu xiqqishoon isiidhaa jirti. Irratti silkii xiyyaarraa baneen iskaan taasisa. Tarni oonan godha bluetoothii na gaafata. Okay jeeni. Device connected continue your devices. Continue jedhanii try again connected dha completion. Okay. Eeyoo silkiin koo fidee jira. Infinix Hot 8 jee fidee jedhanii saniin booda maal godha? Notification sent dha. Eessatti argama? Silkii kootti argama. Okay jedhan. Saniin booda asirra notifikashiniin silkii koo irratti dhufte waan taateef eessan deemaa? Iskaanii biraa deebi'een. Device connected dha. Continue on your device. Silkii koo fidaa Infinix next jedhanii request ergaa connected notification sent dha. Asirratti naa dhufa silkirratti. Silkirratti gaafa naa dhufu asiin paaswordii galchaa fi verify godha achi gallakkisaa jechaadha. Asiin. Connect with your device. Asiin naa dhufee jira silkirraa. Ishee jeen eegaa. Okay. Asii recognize godhee fudhatee achii amma fudhachuu qaba. Eeyoo. Maal ta'a? Fudhatee jira jechaadha. So kanaafuu eessaa gala? Asii naaf gala. Eessarraan fixa? Silkii koorraan fixe jechaa salphumatti. Garuu silkii irratti yoo kan ta'u taate maal isin gaafata? Google Authenticatoriin hin jira. Google Authenticatoriin koodii inni generate godhu san isin gaafata. Kanaafuu achirratti siisan galchitu saniin booda CB birriin koo salphumatti aadi godheen jira jecha payment method. Ammas kan biraa fakkeenyaaf baankii biraa dabaluu hoo kan barbaadu taate ammas itti dabaltee haala kanaan eessa dhufte asuma irratti aadi gochuu dandeessa. Aadi payment method ittiin aadi gochuu dandeessa jechuudha. Barnoonni keenya kanarraa kana fakkaata. Yoo sitti tole like, share, subscribe gochuun dagatanii chaanala keenya subscribe gochuun dagatanii hiriyoota keetiif share gochuun dagatanii nama torbeedhaan waan nu haa taasisu wantoota akka baratu barbaaduu fi gaafii sitti uumu yoo jiraate koomentii jala drop nu gochuun dagatinaadha. Nama torbeedhaan waan nu haa taasisu.